jira. Lakum diinukum waliya diin jedhu miti warri baratan. Ani jaahila. Sax wala laa yaa nafaraat. Kanaafuu hordoftoota amantaa kamii wajjinuun jaalalaan jiran rakkoo amantaa namoota wajjin jiraachuu hin dhabne nuti. Garuu dirqama ani sabboonaa jedhamuudhaaf waanuma Oromoon keessa buute ibiddallee yoo ta'e dhaqee dhiigeetti galuu laa. Ana fi aql haadha shagli bakka hin taanetti hin ta'u bakka ta'utti hin ta'a. Iftoominaan walitti dubbachuu danda'uu qaba namni keenya adii adii. Yoo waan kana baafnee walitti dubbanne Oromummaa diigama Oromummaatu bada hin badu. Oromummaan badu isa kijibaan akkas diranii kaanii keessa isaa liiqii kaanii irra keessa daabboo gogaa fakkeessanii wal afaan kaa'anuudha. Nama hudha garaa nama boboksa. Ayyaawwaatamu. Dhibeen bakka qaanyii nama qabatte qaanyii fidhatte jedhan. Ifa walitti himanii kun akkana kun akkas. Walii galtee ayyaanni irreechaa kan waaqeffataati yoo ta'e waaqeffataan irra deemee yoo waaqeffate boru ammoo Oromoon Islaamii, Kiristaanii, Pirootestaantiin hunduu walga'ii gammachuun dhaqee ayyaana Oromoon kabajatu tokko lafa kaayyachuu qabna jedhee dhaloonni waliin dubbatee wal amansiisuu danda'uu qaba. Gaafa hunda taa'ee moggatti wal ilaaluuf ilaalcha hin taane ustaazotaaf abbootii amantaa wajjin wal fixaa taa'uurra. Nu rakkoo kanaa miti rakkoolee siyaasa gurguddoo iyyuu fuuldura dhaabbatee qeerroon akkana jedhaa siyaasa injifatee jedhe kana waliin dubbatee furuu hin dadhabu. Namootni yaadaan amanuu hin dandeenye yookaan sammuun isaanii bu'ee qabtee hojjechuu hin dandeenye yeroo ati dubbii wayii kaaftee itti dubbattu fasiyaan labbas zillaa jechuun jetti warri suni kan dhuufuu qabachuu hin dandeenye ganda utaalchoon utaaluus hin danda'u yoo utaale waatu harkaa miliqa waan ta'eef sii galee namni sammuu wayii waa dubbatee wal amansiisuu hin dandeenye yookaan ragaa wayii fudhatee dhufee siittiin si mormuu hin dandeenye yookaan si arrabsa yookaan waanuma ati dubbatte hunda dhugaadha. Qiblaan asiin jettee yoo jette dhugaadha jedha. Lakki asiin miti nan dogoggore asiin yoo jette dhugaadha jedha. Hanqaaquu yookaan killee lafaa buutee gurraacha yoo ta'e gurraachi kana fakkaatu takkaan jiru lafarra. Killee jedha bara. Aannan lafaa buutee aannan kun diimaadha yoo jette dhiiga fakkaata iyyuu siin jedha. Waa lama jechuudha sii galee. Nu sana dhiifnee osoo waliin sodaatin osoo Oromummaan hin badu. Nuti filanneeti Oromoo kan taane Oromoon filateeti Oromoo ta'e kan lafarra kumaatama miliyoonota ta'e miti filannoo rabbiiti miti. Sabni kun ni jiraata iddoo tokkoyyuu naqu Oromoon kaleessa irreeffannaa waggoota 10 hin caalu 15 hin caalu irreeffannaa seeraan kan irreeffachaa jiru. Erga badee erga dhabamee jaarraa dheeraadhaaf dhokatee ture. Oromoon baddeetti Oromummaan badeera. No still there. Kanaafuu waan akkanaatiin illee wal guyyoomsuu dhiifnee bakka amantaan kabajamuu qabutti amantaa walii eeggachaa bakka Oromummaa walii deemuu qabutti waliin adeemsisaa jaalalaaf kabajaan akkuma kaleessaa irreechi kan amantaa keenya keessatti rakkoo fidaa hin fidu ibsa abbootii amantaarra nuuf kennamu fudhachaa wal jala deemuun dirqama musliimotaati. Kana yoo jennu hordoftoonni amantaa Ortodoksii, Pirootestaantii irreecha mirga dhaquu irreeffachuu taphachuu akka fedhan ta'uu qabu. Maaraqxan jennee itti dubbachuun mirga keenya miti. It's not alright. Hanga dandeenyu keenya afaan nagayaatiin yoo amantaadhaan illee wal amansiisuu barbaadne. Fakkeenyaaf ustaazonni yeroo laayivii ta'anii wal amansiisan waa'ee amantaa kana jechuudha. Ati amantaan kee yoo Pirootestaantii Islaama yoo hin ta'e ati illee macaafa qulqulluu fidi. Ani illee quraana gadi fida. Taa'i. Keeyyata akkana lakkoofsa kana irratti amantaa keessan keessatti akkana. Isin galee. Inni kunis amantaa koo keessatti waan akkana. Wal amansiisu miti inni keessaa aman fudhata. Akkuma sana jechuudha salphadha. Teenyee yaadaan walitti dubbachuu wal amansiisuu habarruu jechuu barbaade tokko leewwan dhiibama isinitti hin dheeressaa jiraata. Yeroo tokko viidiyoo cufadhee jedhu deeqaa 5. Wallaahi cufachuu fi gassii keessa yoo umrii qabda habiibi fataa jedhi cinqaminati fataa jedhi isin tokko. Cufi. Namni jiraatana carraa kenniifi yookaan yaada guduunfaa dubbadeen boqotu. Okay. Dr. Jiitu shamarranii mirga shamarranii kabajuun hin dirqama. Dhiirri qofti yeroo dubbannu Oromoon waa lama qabdi dhaggeeffadhaa. Garaagarummaa kana Oromoon hin hundeessii galee ilaali asitti waa keesseef shamarranii. Ilaala. Fi haadha wabint haadha warajul. Nahna hubbu mi'a. Wallah maa fi mushkila. Wal jaallanna jechuudha. Kabaja walii qabna jechuudha. Jaalala walii qabna gargar hin baanu jechuudha. Aanillee yaayim jedhe taan biraa dasta taaptaan koppiliin jedhu kullukum wana maraata. Okay abbaan dabaree itti fufa. Abbaan dabaree jinnii kolfaa jiru maal kolfitu. Waa'ee marraa na shuuf arba.
والله انت Yoo نفر انت امرو يعني انت فكر كل 24 ساعه سبتم هذا شوف انت تفكر خلاص ما في تاني فكر. Ulechana debe ana malat ايه ولين كنو تلالي ولين بكون كل لا لما نجي فتا بكون روجر مسيرا إلا لنا تبقى راسين بكون جلس هذا كنجرو إساني فياتان إني كن مو كان نيرات إساني أكانت تقول كبرني ولي أديم ناجي أن لا يجي بكا وام بران كبودا تادي سغريغري دي تاب تاب غودا أوكي دكتور جيتو دبوا دبت تنفسد لين كل بتيجي تش نانكا بجيسنا نجيلا جرا carraa kanaan waan bokkuu kana ol fuutee fi Muhammad هاي elellaa yookaan callee isaa jirtimii ni jirta. Elellaa beektan callee yen kan kamar itu nanti yawwa candi dhootuudha. mata yoha kamurma kirata Wanni boloqqee fakkaatti. Boloqqee beektamii dhootuudha gidduu keessa. oke kaldo fayyada tidam fakkeenyaaf kaldo daa'ima ittiin baatan dur gogaa loonii irraa hojjetanii daa'ima ittiin baachuudha jedhan irratti hojjetama baay'inaan. Caacuu yookaan elellaa jedhamti. Ni diratti dubartiin fi haati caacuu ni diratti. Carraa kana waan ol fuutee fi suni waan dubartiin Oromoo ittiin faayamtu haati caacuu yookaan haati elellaa ittiin faayamtu. Dhiirri garuu godhachuu yookaan ittiin faayamuu hin danda'u. Ijoollee uffata aadaa irratti hodhataniitu waan san ni jira kootii isaaniirra bakka bakka karaa gaafa irreecha. Suni mallattoo qaama saalaa dubartii fakkaatti dhootuudha. Ni jira seera gadaa keessas asirra kitaaba kanarra ni jira. Ati amma kun isaan jetti deemtaare Maal jedhu? Yaa akkasi kunillee kan dubartiiti mallattoodha. Suni kan dhiiraati. Kan amma bokkuu karaa gubbaa jiru sun kallacha Oromoo gubbaarras akkasumatti ni jira. Abbaan kallachaa gubbaarratti hidhata. Haati caacuu faayaa san godhatteeti mallattoo dubartummaa ishee ittiin ibsatti. Abbaan kallachaa kallacha godhata. amma ni walii galla dibate walii galle Yaa ajaa'ibatti walii galla dibate taap taap godhaa isin ijoolleen bakka kana profaayilii dhugaa taap taap godhaa yeroo jedhamtan immoo taap taap godhaa hin jirtan. Okay, copy link Ati of guddisi. Barsiisaan kuni maame mana godhi barsiisaan kuni otoo waa'ee seenaa fi waa'ee aadaa waa'eedhuma seenaa uummata Oromoo wantoota tokko tokko meeshaalee mana keessatti Oromoon fayyadamuu fi ilmaan Oromoo fayyadaman kanarraa tokko tokko irraa otoo barsiisanii baay'ee bareeda. Baay'ee natti tolaadha. gaariidha gaariidha qoy waa wayisiidha. Daaba kamiin olii kaman jechuun godhaa dhaloota waa kana waan biroo kan irratti qabatuu fi barreeffamaa fi dhimmoota afuula aadaa sirna gadaa Oromootiin wal qabatanu kitaabilee lamarri kaman jechuun godha. Tokko kitaaba kana kaameeraa for jijjiireen isin agarsiisa fayyaa xiqqoo miirarii godheen isin agarsiisa. Okay, kitaaba kana argaa jirtu miti kitaaba Mijuu jedhu kana. Mijuu aadaa fi duudhaalee Oromiyaa Mijuu kan barsiisaa Barakat Hundeeffamaayi. Dhugaa rabbii kitaaba kana namni argattan waan Oromoo keessaa harka 70 bara. Minimum meeshaalee Oromoon itti fayyadamtu sirnoota Oromoo yeroo gaddaa yeroo gammachuu waa baay'ee irraa argattu dhugaa rabbii. Kitaaba kana Eenyutu barreesse? Barakat Olleeti. Barakat Olleeti. Ni jira as Meeksikoo Jaafar bira ni jiraata? Tattaananii Bakka jiru dhugaa rikamande hin goone hiriyaa kiyya tokko rikamande si godha. Ati naannoo kam jiraatta? Finfinnee jira, Jamoorraan jira. Oh, ani Jamoon jira kaa ollaa oliiti rakkoo hin qabu. Ayyee kontaakti na godhe keessaan. Okay. Foolun adeemsa. Okay. Lammaffaa irratti immoo jechuun kitaaba kana jechuun waa'ee sirna qubeelee tartiiba ittiin barreessuu dandeessanu maqaa, maqibsa, gaalee, ciroo,
dhimmoota barreeffama afaan Oromootiin wal qabatan professional jechuudha. Bifa baay'ee isiniif salphatu jechuudha kitaaba kana jechuudha. Kaameeraa roteetii isinii godhaa. Caasluga waliigala afaan Oromoo jedha. Kan Lammii Kabbadaa Nyaareetiin yookaan PhD'dhaan barraa'edha. Kitaabota kana dubbisaa. Isin yeroo baay'ee namni keenya rakkoo guddaan maaltu ta'e isinitti fakkaata dhiifama naaf godhan. Ani dubbisaa gaarii ta'e Shaab Duraamaan salaamu alaikum qofsaa xiqqoo. Walaa tajarjaruu dubbisuutuma dubbiin irraa miti hojjedhu keessumaan jedhan. Wallaalaa jedhe malee mukuna hadiisa keessa hin jiru dhiifama. Wanti kana jenneef dhaloonni ammaa kun waa obsee kitaaba dubbisuu ni danda'a yeroo jedhan anumarraa kaasee rakkoo guddaa qabna. Kitaaba dubbifna jennee yeroo gad buufnee akka dubbifna jennee tokko wayii dhuftee Habiibii siin jetti yookaan sabboonaa koos leenca koosii jedha. Meti keessatti chaatii jechuudha jarri hojii maariifii abdii himte hojii maariifii abdiiti tuni mucayyoo matana tokkos. Akkan wallaahi laazim akkana dubbii tare fudhatee kitaaba kanan dubbisu namni kitaaba hin dubbifne ammoo waa wayii qayyabachuu hin dandeenyu yoo ta'e bari ilmi namaa haasa'u keessatti wantoota baay'ee bara laayinii gooteen dubbattu. Anamma yeroon dubbadhu irra yeroon barreessu namni barreeffama koo dubbisu sun waa wayii irraa argachuu danda'a. Because itti yaadee tasgabbaa'ee gulaalee madaalee kallattii garaagaraatiin irra deebi'ee yoo naaf hin taane illee jechicha irraa hir'isee seeraan namaaf ta'a jedhee yookaan ergaa kiyya sana naa ibsa jedhuun fayyadamee kitaabaan barreessa. Yookaan barruu gara miidiyaa hawaasummaa isaa ta'uu baasa. Haasawa caala namni keenya barreeffama irra xiyyeeffannoo gochuu qaba. Dhaloonni ammaa immoo haasawa barreeffama jechuudha peejii fuula tokko jedha. Isii kana dubbisuurra sa'aatii tokko teessee yoo itti dubbatte gammada. Waa dubbisuu nuffina baay'ee obsan qabnu. Dubbisaa jechuu barbaadee dhiifama walumaa galatti yaadammaa abdiin kaasee wal qabsiisee dhimma barsiisaa abdataatiin dubbachuu barbaadeeti jidduuma keessa buufachuu barbaadeeti. Okay. Erga Dr. Jiituun dubbachuu didde carraa dhiiraa dabarsina. Shamarran akka mirga keenya tufaaniitu jenneedhaaf carraa sii kennee ture. Okay, miyuutii godhattee jirta. Koomentii ilaali warri jechaa jirtan nuuf obsa. Eenyu bu'e? Namni wayii hanqateera. Baasa gurraacha magaala silaati maaliin jedhu. Okay. Haadha lafa haasuu. Gurraacha magaala silaatu bu'ee. Wallahi هو بلال وجرة 20 و13. اوكي. فؤاد ميوتي ولا دير اما برسيسة تسنو بسا أبدي وسيلة تسنو بسي عارفة تسنو بسي نمنا سرطة أگر تنكون جولي سن اتفاقات أنك آمان بيكان فوق 100 مظبوط ما شاء الله. افتح يا أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. yeroo tokko beeyta nama wayititu nama gandaati nama naannooti nama jechuun akka arsii kanatti dur gosa ofii intalan fuudhani gosa nyaaphaa fuudhani gosa achaantu fuudhani. Akan. Amma namni aga shari'aa bare homaa rakkoon qabu tanuma dhiyeenya dhiigaa qabdullee ni fuudhani. Akan. Mucammaan gosaa tokko fuudhee jennaaniin dubartiin ammootu nama intala isaanii fuudhe yookaan intala isaan haadhatti oolaniif nama fuudhetti maqaa baafatan ilma soddaa sanitti maqaa baafatan malee maqaa isaa duraatiin hin waamani beekte akka naannoo arsii kanatti. Ulfina. Ulfina soddaa maqaa ulfina baasanii fi. Yeroo tokko Abdurrahmaan kun haafofsi abdii hukume maal abbu'ati nama arsii nama dubbii kottu dhufee dubbatu osoo taatu osoo namni dubbii irra jiru jechuudha akka ani dubbii isaa addaan kutuudha jettee maaliif komantii kun dubbiftu jettee na komattaa abdii akkasii kabajuun beektu dhiisi dubbiidhaan sokkeen Allah shuufin ta'u gaarii miti. Ol naa galchiin abdii hukume ol darbiin. Guddaan dubbii balleessaa ante nama guddaa beekaa dubbii jeeqaa jira barra attamiin dubbii nama afaanitti kutatee osoo inni dubbatu attamitti isa dhaaba. Komantii isaa dubbisaa itti fufee Abdurrahmaan itti fufaa Abdurrahmaan abdiin beekaa jeeqaa jira. Ennaa maqaa itti baafatanii namni tokko durumaa kammaan firooma foonii firooma dhiigaa firooma dhiyeenyaa qabutu intaluma dhiyeenyaa fuudhee jennaan haadhattiin maal jetteen beekta garlachuu jettee maqaa itti baafatte garlachuu.
wanni jechuu barbaadeef demmoo dura irraa si'uma ilaalaa jira. Maammee jechuun kennama kana rabbi namaa kenna. Gara marattuu nu taateerta jechuu barbaadeeti garuma kamittuu. Garuma kamittuu. Waa biraatiin dhufaa jirte dhanchi hin qabe wallaahi Shaaf Duraamaan namni dubbitti hiikkatan baay'ee tokko hin cinqamne beektee. Bataan caanqoo hin abbaadhe sobu. Musliim first, you are Shabaab first, you are Shebaa first. Wanti akkana jedhee maaliif sitti fakkaatee jedhe nama nan akkanatti dursa kennee faarsee akkani dubbatu carraa kennee fi naqee quudhaaf dhufee jedhee afaan sila faarsee maal jedheen qiita waan si qeeqanii yoo qabaatte si qeeq naqee qulleen beektaa. Gaafa mana abbaa kittii waggaa tana waan wal godhaa walleen beektu gaafa abbaa kittii abbaan irraa. Bakka si qeequ si qeeqa bakka si jeequ si jeeqaan bakka naa taate nama taate jechuudha. Bakka si fakkaatutti yoo argamte akkana namatti tola. By the way wallahi baay'ee tokko si dinqisiifachaa jirra baay'ee jennaan baay'ee si dinqisiifachaa jirra. Gara siyaasaa deebinaan gara aktiivistummaa deebinaan gara sheekanii deebinaan gara sabboonummaa deebinaan gara marattuu you are the first. Yoo abdiin hukumee na qabuu baate Ingiliffaa inshallah itti deebi'ee dubbadha na qabaafuu haa ta'u. Abdiin hukumee inni taaksii keessatti dubbatu inni asitti dubbatu garaagara. Ingiliffanni keenyaaf inni akkuma arabii fi kophaatti hin qaban araboota hojii waliin gahu. Anni ganaanyi kan koo arabii fi kophaadha. Taate. Amma wanni jechuu barbaade guddaan haasawa dura ati kaastee as fidde irraa jechuun wallahi dhugumatti akkuma sii gale sani osoo shabaaba kenna maraayyuu galee islaamummaan oromummaa irra dhiibbaa takka hin qabdu oromummaanis islaamummaa irra dhiibbaa takka hin qabdu. Gammachuu waliin jiraachaa jiran alhamdulillah. Fiduu hin dandeessu. Inumaa wal malee illee jiraachuu hin dandeessu. Amantiin kamuu jechuun islaamummaa yaadan jedhe malee amantiin yaani baay'ee nama ajaa'ibaayyuu bari yoo namni akkasitti faallatti nama harkaa hiiku odoo ifaan ifatti lafatti argan osoo ifaan ifatti argan faallatti hiikanii faallatti fudhatanii ilaalcha namaa faalleessanii adeemsa namaa faalleessan. Kanaa jennaan ijoolleen shabaabaa si fakkeenya godhannee inni itti bilbilee hoo yaada bareedaa akkanaa osoo namni kennu maaliif bilbilu? amma deebi'ee deebiteetta. Akka maammee kanatti namoota ammas jala jiran kun hundi fakkeenya fudhannee qajeellotti waan jiru jechuudha. Akka islaamummaatti illee boona, amantiitti illee boona, oromummaatti illee boona. Ani dhugumatti jiruu kiyya keessatti namni oromummaan sun qilee haaseentu, islaamummaan sun qilee haaseentu kan jedhu kun naan ta'uuna. Maaliif qilee seena maal jechuu qilee hin seenu? Lachiifuu anatu jira. Wallahi Shaaf Duraamaan dhiifama obboleewwan keenya kaawwachiisee gachaa dabaree amantiin utubaa sabummaan dagale lachiifuu jabaan dhuunaata isa galee kanuman siin jedhe. Allahu Akbar. Wallahi billahi. Barkanaaf naa ta'a dubbiin keessa. Wallahi. Laalaa Shaaf Duraamaan. Wallahi summa wallahi oromummaa kana tarii namni faayidaadhaaf gaggeeffata. Tarii namni fakkeessaadhaaf gaggeeffata. Tarii namni na argaa yookaan waraadee gaggeeffata. Ijoollee dhugaa ittiin himtu ati. Wallahi guyyaa tokko ansumnii tokko argadha jedhee Oromoo irraa waa biraa dhiisaa. Geenii nama fuuldura taa'een taphanne TikTok kanarratti geenii xumura kun isinii galaa jira miti. Fakkii waan akkasii keessaa nan argu namni karaa kallattii kamiin nan argatu isinii galee. Of dhaaduudhaaf miti. Dhugaan immoo yeroo garii yoo baaftee dubbattee alatti garii si hubachuu dhiisuu danda'a. Oromummaa kootiif yoo lubbuu kootee jedhe nan kenna. Kabajaaf jaalala guddaan qaba oromummaa kootii sii galee. Garuu sadarkaa amantaa kiyya xiqqeessu yommuu dhufu nawwii wallaalaatu fuudhee itti geessaa jira malee sii galaa jira miti oromummichi sinan dirqine. Oromummaan kee yoo irreecha hin danne oromummaan sirraa bu'a kan jedhe seera abbaa gadaa keessatti kan tumame jiru. Wallaalaa akkuma fedhe akka waan jaartii isaa jechuudha mana keessatti bulfatuutti Oromoo lakkoofsaan miliyoona 60 ajajuu barbaada jedha. Bara wallaalumni kun gaafa daangaa tarte gaafa bakkasii reed boordii sana kuttee deemte garatti deemtuuf akka itti deemtu hin beektu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Wallaalumti badduudha dhugaa rabbii. Si qofa miti kan balleessu wallaalumti. Nama ollaa kee jiru, nama si waliin jiru, nama sirra jirullee balleessuu danda'a. Hanga dandeenyu waa hubachuu yeroo waa tokko murteessuuf dubbachuuf jennu bitaa mirga keenya dudduuba fuuldura keenya. Namni kun maal naan jedhe an akkamittiin jira wanti godhaa jiru sirrii miti. Tasgabboofne xiinxallee dubbachuu gochuun itti gaafatamummaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni tokko ija si tumatee ka'ee si dhukkubeeraa jedhee na gaafachuu